lamatti deebise qarsa didarbun danda'a jechuudha. Namu buna biyya Ameerikaatiif Noorz Ameerikaa kanatti qarshi lamaa fi wayitti qarshi 5 bitata. Buna sana yoo cina deebisne qarshi lama qarshi 3 isa gargaaruu dandeenya jechuudha. If qabu qabna. Akkasiin cinaa dhaabbachuu qaba trust fundii kana goone wal jaalachuu ilma abbaa gadaa masaraan jira jechaa ooluu qofaa miti. Ilillee ol darbuu qofaa miti. Isa jaalachuu qofaa miti. Bakka isaan isa cabsuu barbaadaniin nuti irraa guutu. Bakka isa laaffisuu barbaadaniin nuti irraa guutu. Hogguu isaan maallaqa irraa dhaabuu barbaadan nuti maallaqa karaa nagayaatiin erguu. Hogguu isaan trust fundii kuffisuu barbaadan nuti trust fundii keessa bannee maallaqa kaayuu fi hogguu isaan asimmaas afaan ingilizanyaatiin itti kakaasan nama afaan ingilizanyaatiin jalaa xalayaa barreessanii gannaquudha. Bakka irraa dara fasilaa Oromoo fi Finfinnee tanaa morma jee nu sossobaa ture fi nu taphachaa ture eedaa Amaara nu baay'isaa ture afaan ingilizanyaatiin barreessanii isaaf ittaana abteetiif tiimittaana abteetiin jaani tiimittaana abteedha. Gizee afaan ingilizanyaatiin addunyaa barreessan bakka isaan barreessan hunda jala afaan hin barreessinee jala ergaa jirraa jechuudha. Cabsuu qabna. Kuffisuu qabna. Nu fakkaataniitu nu wajjin qalloo Oromoo uffatanii nu hongeessuu jiran beekaa. Warri ganamarraa waan kana didu jiru Oromummaa isaatiif didu jiran malee waan biraati miti. Tanaaf irra cichuu qabna. Tanaaf dammaquu qabna. Qabsoon tun qabsoo teenya. Qabsoo ijoolleen qaamatti dhabde sani. Qabsoo ijoolleen miilatti dhabde sani. Qabsoo ijoolleen waan ilmootti hortutti dhabde sani. Qabsoo ijoolleen meeqaatam guyyan nurraatti duutee awwaalamte sani. Kan lubbuun jirullee lubbuun jira. Kan nurraa du'ee awwaalamee awwaalcha dhabe meeqa qabna. Qabsoon jaallananii gammadaa irratti dhabame. Qabsoon tun jaallananii gammadaa wanni dhabamsiisaniif qabsoo tana takkanaa fidaafi. Akka qabsoon takkanaan dhufneef jaarraa abbaa gadaa wanninii fi hurrumatti dhoorkaa turaniif qabsoo akka Dooktar Abiy oofu tana oofu jira. Arra nadii gammadaatu masaraanuu jira nuti. Arra jeneraal Waaqoon masaraanuu jira. Arra tana jaarraa abbaa gadaa masaraanuu jira. Arra Elemoo Qilxuutu masaraanuu jira. Arra Laggasaa Waqiitu masaraanuu jira. Arra tana qabsaa'ota haqaa mul'isa abbaa gadaa faadhaan masaraanuu jira nuti. Qabsoo haqaatiif warra wareegama kafalesaniif masaraanuu jira. Qabsoo teenya achi dhoorkachuu qabna. Warra abaa'oo bakka lama dhooseetu ammallee masaraadhaan baasuu barbaadaa didi jalaa eeggadhu wanni jennuuf tana jechuudha. Arraan tana warra qabsoo haqaatiif nuuf falmaa ture sanitu masaraa keessa nu jira. Eeggachuun teenya jechuudha. Ijoolleen tunis qabsoo haqaatiif nuuf falmitee laamshooytee mana keessa taa'u jira. Isaan kanaa jecha eeguu qabnaa jechuudha. Sobamuu hin qabnu. Afaan Oromoo ka dubbate hundi Oromoo miti wanni niin siin ja'uuf kana. Haganda keetti dhalate hundi Oromoodhaa miti wanni niin siin ja'uuf kana. Eeggachuu qabnaa jechuudha. Dammaquu qabnaa jechuudha. Nu fakkaatanii diina nu baay'isaa. Nu fakkaatanii nurra dalagaa. Guyyaan waa fi diinni wal qabne isaan diinaaf tumsan. Akkitti isaan Oromoon ta'in itti beeytu yoomi. Guyyaanuu fi diinni wal qabe isaan diinaa tumsan. Tanaan beeyta jechuudha. Arra Dooktar Abiyyii fi Sidaamaa wal qabe. Dooktar Abiyyii osuma komachuu danda'anii tumsaa fi komachuu danda'aniiti. Tumsuu fi dhiisanii warra kaaniif tumsaa warra kaanii wajjin irra duuluun Oromummaa ta'uu dhabuudha nama agarsiisaa jechuudha. Arra aktiivistii Sidaamaa ta'anii jiran jechuudha. Amma booda aktiivistii Sidaamaa beeynaa jechuudha. Tiimi ittaana habteedha. Warra akkanaa hedduu jira jechuudha. Warra qabsoo keenya nu hengeessuu barbaadu. Warra waan harkanne tana nu harkaa laamsheessuu barbaadu. Dammaqee Oromootii. Abaabuutti dhabne. Akaakiyyotti dhabne. Bara meeqaatamitti kasaarre. Harmatti muramne. Harkaatti ciramne. Tunundi bara Oromummaa fi. Calanqoo calii yaadadhu. Obboleeyyan kee kaan marreessa keessa bakka takka 300 awwaalamee Mustafaa Harawwee yaadadhu. Usmaayyoo yaadadhu. Ilmaan Oromoo ka bakkayyuu tajjeefaman goda hunda tajjeefaman yaadadhu. Arra isaan saniitu masaraa keessa sii jiraa bara. As keessaa gad si baasuudhaaf warri sirra dalagu warra isaan kana kalee ajjeesuu irratti qooda qabu. Warra isaan kana dhabamsiisuu irratti qooda qabu. Warra ijoollee akka Lammaatii fi Abiy tana dhabamsiisuu irratti hojjechaa turee fi raawwachiisaa tureetu arrallee Abiyyii fi Lammaas achi keessaa gabbaasanii sababa aangootiif mootummaa ca'umsaatiin aangoo dhufuudhaaf nu hangeessuudhaaf akka Oromootti maqaa Oromoo himachaa dhaaba Oromoo himachaa Oromoof qabsoofna jechaa Oromoof dubbanna jechaa nurra dalagaa diina nu baay'isaa nu hangeessaa jiran. Tana sirri beekuu danda'u qabnaa jechuudha. Gowwoomuu hin qabnu. Beekuu danda'u qabnaa jechuudha. Jarri kun bar gaafa Amaara naannoo Amaaratti Asaaminaw Tsiggeedhaa Ambaachoo Dooktar Ambaachoo ajjeese Abiyyi ajjeese jechuun jiranii yoo laala kana.
godhe siyaasaadhaaf jaaditi isarra qubalaatan jaraa wajjin harkaa turre jechuudha beekaa turre jechuudha ammallee nu keessa jira Dr. Abiyyiin eeggadhu siin jenna leencoo lataadhaa nuti ammallee leencoo lataadhaa duraanii siidhaame eeggadhu ammallee Dr. Abiy muumicha ministeera warra 1990 takka Tigree fi Mallasii hojii dalagee Nadi Gammadaafa jaarraa abbaa gadaafa huntutatti dhabamsiisee barchiisee wanta godhaa ture hundaa'u warra maantana si jala maxxanee nuti mootummaa tana deeggarra malee mootummaa tanaan hin falminu nuti mootummaa tana jala yaada malee mootummaa tanaan hin dorgomnu nuti mootummaa tanaaf sutuunna malee mootummaa biraan barbaannu nuti ammaan tana manguddoodha karaa sirrii qabannee yaada warra kana je'ee yaa'u hundaa'u ija lammeessaati fi ija sadeeffaa ija afreeffaati firraa eegii siin jenna jechuuti mallee siif dhaammanna mallee warra nagaa fakkaatee kasit dhiyaatee jira warra yaa'ii fakkaatee warra achi ba'ee jira warra maantaa fakkaatee warra achi ba'ee jira isii tana sirritti adda beeytee eeggachuu danda'u qabdaa jenna jechuuti mallee suma dhaamman ammallee suma dhaamman hin sobamini dubbiin islaamaa ta'e isaaniin taane warra isaaniin taane jira dubbiin islaamaa islaamni tokkoomeetuma nagaa harkachuun tunu imaama tokko jalatti alhamdulillah jennee yaa'uun warra isaaniin taane jira guutumattuu warra isaaniif hin liqimsan warra nagaa uummattiin harkannee jira dubbii teenya tanatti warra silaa nuti arrallee islaamaan ahbaash maarree jennee adda baaneetuma nummaanu wal dhooyne faduu jira nu keessa maaltu san isaan feesise waan isaan feesise qabanii jechuudha galiidha qabanii jechuudha fadhiidha qabanii jechuudha eeggachuu danda'u qabna beekuu danda'u qabna tanaaf si dhaammanna muumicha ministeera akka oromootti immoo oromoon tiyya balloon bashaashni tiyya haati haqaa abbaan haqaa ummanni sabni keenya akka bilisoomu barbaadu warri dantaa addaa sabarraa hin barbaanne warri sabmanni keenya nagaa aduun isaan dhiitee nagaaf isaan boo'uu barbaadu warra ijoolleen teenya dandeettii qabaniin baratanii dandeettii qabaniin akka dalagatan barbaadan warri qabeenyi keenyarraa abbaa akka taanu barbaadu oromoon qulqulluun maqaa oromootiin hin naggatanne tajaajii oromootiif bolola hin qabne ta qabeenya oromootiif bolola hin qabne ta ummanni si nagaumaan oolee nagaan bulee fi nagaan waan isaa naggadee reebamuurraa bilisa ta'uun dubbachuu carraaqachuu mirga dalagachuu abbaa qabeenya isaarra qabeenya ta'u kanama miraan miine akka ta'ee jiraatu barbaadu hundinuu qabsoon tun qabsoo qeerroodhaan dhufte qabsoota nama saraa keessatti eeggachuun nu laallatti jechuun nu hunda laallatti hararraa baafachuun qabnu if dagachuun qabnu tuffannee dhiisnee bira dabruun qabnu wanni tuffatan nama ulfeessitii jetti tajatteefu wanni tuffatan nama ulfeessiti tuffachuun taatu yeroodhaan dhaqqabu feesisa yeroodhaan irra dalaguudha feesisaa jechuudha tanaafu oromoo dammaqi wanni ni siin je'uuf tanaaf kakaleessi fakkaatee sirra dalagu jira karraan tana immoo waan biraa irra dalagu jiru jira tana sirritti beeynee dammeynee yaa'uu danda'u qabnaa ja oromoo wal dammeeysa walii dabarsa wal dhagayaa bakka jirtanii suduudni nuti qabnu Dr. Abiyyi fi tiim lammaadha dhumate irra wareegama kafaluu yoo barbaachisee wareegama irra kafalla masaraa tana keessaa abbaan fadhe nu baasuun danda'u maboota abbaan fadhe masaraa tana keessaa nu baasuun danda'u abbaan fadhe Itoophiyaa tana bulchuurraa nu dhorkuun danda'u abbaan fadhe mirga sabaa sablammii eeguurraa nu danda'u keenyaatu diinaa wajjin keenya ka maqaa keenya himateetu diinaa wajjin nurra dalagu jira keenya ka diinaa wajjin nurra dalagu jiru lafa isaan jiranitti eeguu danda'u qabnaa jechuudha hinaaftuu bakka YouTube tuttee deddeemtu ummanni namarraa dhorkuu danda'u qabaa jechuudha ummataas irraa dhorka hinaaftuu maraattee jira hinaaftuu fayyaan qabnee jira hinaaftuu dhukkubsattee jira hinaaftuu bakka YouTube hinaaftee honga oromootiif dalaytu badii oromootiif dalaytu waan oromoo fokkisuu irra dalaytu oromoon namarraa dhorka jibbuudhaan itti duuluudhaan balleessuudhaan namarraa dhorkiti jechuudha balleessuu danda'u qabna shanee ennee kaane ummanni balleessuu qabna jee biyyarraa balleessaa jira jechuudha nulleen ala kanaa warra isii yaa tiimittaan haarteedha balleessuu danda'u qabna jechuudha ifumatti hin dhiisnu jechuudha nuti gunamarraa dubbannu akkana gabbaaneeti maqaa kaasne irraa dubbanna jechuudha
abbaa sodaannu qabnu Allah malee rabbii tokkicha malee tokko abbaan nuti sodaannu tokko hin jiru addunyaa tanarra ka kabajnuutu hedduudha ka sodaannu rabbii tokkicha kana malee karuuyi tana na keessa kaayee fi na keessaa fuudhu malee namni biraa tokkollee sodaachuu qabdan namni na sodaattan tokkollee na sodaachuu qabdan ka sodaachuu qabdan rabbi na kabaji siin kabaja na kabajuu baattaa ona jibbi dantaateeti ammoo ka sodaannu ka gabbarru rabbi ala wanni nuti sodaannu addunyaa tanarra takkan jirtu tanaaf urruma keessa yaane tiimittaana habteedha haqatti himu jirraa jechuu kana fuula dura gabbaane that is who we are hurruma keessa yaanu nuti kana yaana tanaafu oromoo dammaquu qabdan ummata dhukkubaan deemu ummata hinaaffaan deemu ummata dhukkubsatee hinaaffaan xash gootee deemu jiru warra kufaatii oromoo irra dalagu jiru maqaa bal'ii oromoo irra dalagu jiru hammeenya oromoo irra dalagu jiru kana beeytee akka diinaatti oromoon ifirraa eeguu danda'u qabdi jechuu lafa jirtu hundatti bakka jirtu hundatti tana sirriitti beekuu danda'u qabna galatooma gaba sagantaa afaan oromoo afaan finfinnee haa ta'u ittaana habteedha afaan oromoo afaan federaalaa haa ta'u gaafa jawsan amaara nukkaasaa ture afaan oromoo afaan federaalaa akka ta'u barbaadeeti miti ittaana habteedha no amaarrikka afaan oromoo afaan federaalaa taane jechuudhaaf nukkaasa oromoo immoo gara biraatiin afaan oromoo afaan federaalaa akka nu ta'u maqaa barbaannuuf isii tanaan nu hammachuu barbaada nu sobachuu barbaada asii immoo amaara nukkaasu jira akka waan tanaan nu dura dhaabbatanii yaa'ii godhan isinii galaa dubbii jechuu jira asii oromoodhaan akka nama sabboonummaa qabuutti fakkeesseeti if jala nu oofa anna oofu hin danda'u maqaa waan inni yaadu beekuuf nama if jala oofa nama sobeeti if jala oofa sabboonaatti fakkaatee jechuudha asii immoo amaaratti kaasa oromoo irratti amaara kaasa afaan oromoo akkatti afaan federaalaa ta'uu qabuu jira san duraa hujiin duraa eegalamte hujiin duraa gaafa afaan oromoo akkatti federaala ta'uu qaba dhaabbadhaa hin ta'uu waa'uma hunda arrumaan si fuudhee arrumanaa dhaliin hin taatu gadhaabbu gurbaasiin jennu diddee shanaafattee uttik jechaa caa turte akka saree galaana harmallaatti diddee shanaafattee olii gad caa turte jechuudha diddee akka shanee kaafatteetti akka saree kaafatteetti akka shallee kaafatteetti olii gad nagabaa nagadhiisaa jechuun eegee ol qabdee caa turte jechuudha diddee afaan oromoo aboo gurbaa arra fuute arra ilti ilmoo dhaluun hin danda'amu gadhaabbu akkatti ilmoon uumamtuu jira guyyaa rabbi fadhee ilmoon uumamtiiti suutuma deemimee amma jaartumatee gammachiisisiin jennee si dadhabne jechuudha ammuma naa dhalatu malee jettee afaan oromoo afaan federaalaa ta'e sabboonaa nu fakkaattee nu gowwoomsuu haatee jechuudha maal godhu jirta oromoon afaan federaala godhachuu deemti amaaraan if dhaqqabaa dhoorkaa dubbii tanaa jechaati amaaratti himaa turte jechuudha gaafa sillee akkanuma si dura dhaabbanne siifitii miikee yaa dulloota shaneedha siifitii miikee akkanumatti isin dura dhaabbanne jechuudha isinirra beeyne deem jaartuma gammachiisi malee ammaan tana yeroon arruma fuudhanii arruma dhaluun hin jirtu ovulation periodiin jiraachuu qabaa rabbiin killeedhaa fi wanta teetillee waliif fidu qaba guyyaa qabaa yoo gara xulfooytellee baatii 9 turuu qabdi yookiin baatii 7 turuu qabdi xiqqaattu baatii 7 heddummaattu baatii 9 eeggachuu qabaa obsa feesisaa dhaaphuu arruma fuuteetuma arrumatti ilmoo naan dhalle siinii kajaartiin hin je'inii jenneeti dhaaphuu abbaa biyyi kanarraayis arruma afaan oromoo federaala yoon goone sidii naan je'inii ni jennee si kadhachaa turre jechuudha ni didde akkatti afaan oromoo godhanii jira afaan federaalaa godhanii jira akkatti godhan san arra injiinar Taakkalee Uumaadhaa eegale congratulation jennaan jechuu oromoo hundaan injiinar Taakkalee Uumaatiin congratulation jenna jechuu tiim Lammaadhaan congratulation jenna muumicha ministeeraatiin congratulation jenna maaliif afaan oromoo afaan federaalaa godhuudhaaf dura afaan oromoodhaa handhuura biyyattii keessatti mana barnootaa hundattuu barachuun eegalamu qabaa jechuudha that is how it is oso khofoon kaayenne qabattoon hidhatan yaa jaarsa dullacha shaneedha oso khofoon kaayenne qabattoon hidhatan dura khofoo kaayyataniiti eegas qabattoo hidhatan akkitti waa dalagamuu jira wallaaltaniiti miti oromoo rakkaastanii nu cabsuudhaaf ummata gowwaadha isaan walirra duulanii ummata gowwaadha walirra bobbaanii
jattee walirra kaastee wal dhoysista kijibuma uumtee wal nyaachista wodeemtu tanaa miti jeen diduu jechuudha haqnitti waa dalagan tartiiba qaba jechuudha maqaan nama islaamaa ta'eef ka'eetuma utaalee za'an salaataa geesse jee xullub jee salaata hidhachuu hin danda'u uda'achuun qabaa jechuudha adeemsa udaa irratti ammaas tartiiba uda'achuudhaa eeggachuudhaan qaba miilarraa uda'achuu eegaluu hin danda'u jechuudha akkatti eegalan qaba akkatti eegalan qaba tun nama islaamaatiif akka likki galtuuf ni mujjira bifa kanaan salata maqaan salaatuuf nama islaamaatiin hin salata shaadaan qaba ibadaan godha dirqama rabbiin akkanne salata maqaan salaatuuf salaanni ga'ee jeetu badidichaa dhufe allahu akbar jee salata ni dadhu udaa guutuu qabaachuu kiyya ifiin gaafadha udaa kiyyaan guuttadha jechuudha udaa ogguun guuttadhummaas miilarraan eegalu bakkaan irraa eegaluun qabaa jechuudha dura harka kiyyaan akka gaariin lash godhee dhiqee tartiibaan akkasi miila dhaqaa jechuudha isin xullub jettanii wanni ceetaniif nu hongeessudha namichi udaasaa miilarraa eegale salaanni isaan jiru nagooma ol ka'ee gattaa'ee ol ka'e malee tartiiba salaataan eegganne jechuudha heera salaataan eegganne adeemsa salaataan eegganne afaan federaalaa guyyuma tokkotti abiyyi arraangoo qabate maaliin abiyyi gubuutti taanee kuffisna ajandaa joo yoo yaade maan akka taana abteetii fi tiimittaana abteetti yooniin maaliiniin abiyyi kana chaalenji godhaa yaade afaan oromoon federaal akka taatuuf feeti tanaaniin isa dhawa ministeroota embaasii kakkaa'e kanaaniin isa dhawa bakka silxaanaa takkanaa tanaaniin isa dhawa finfinnee tan amma oromiyaa jala deebisuu hin dandeenye tanaaniin isa dhawa waan hedduun kaayyadhaa jechuun yooniin akka ittaanaa habtee kanii yaadu taate akkasaatti maaliif karoorri kiyya abiyyi guffisuudha abiyyi irra nama kaasu yoo taate maalii abiyyi irratti wanni amma oromoon feetu ta abiyyi irratti yooniin tuule oromoon abiyyitti jibbaa deemtuu jeetiin lafa kaayyadhee saniin irra bobba'aa jechuudha ittaanaan tana gad dalagu jira tiimittaanaan isa qofaa miti tiimiinsaa tana dalagu jirti warri kiraan manarraa kafalamuu fi warri niiraan kannan tuuttun dalagaa jiranii bar they are paid namni kuulii dalagannee gallaa minuti isaan ta'anii tana dalagaa maallaqa fudhachuu jira maallaqaan dalagu jira waan kana isaan kun duuba kufaatii tanaaf kufaatii dooktar abiyyiif waan kana dalagan jechuudha arraan tanaaf finfinnee keessatti afaan oromoo mana barumsa hunda taa baratamu jechuun tarkaanfii takka afaan federaalaa afaan oromoo godhuudhaaf fudhannee ta'ettu dhibbarraa dhibbatti ilmi oromoo hundi hubachuudha qaba jechuudha akkatti tartiibatti waa dalaganii jira jechuudha mana barnootaa keessatti sabaa sablammiin hundi afaan amaaraa afaan federaalaa wanni ta'eef bar amaarri afaansaa funya qurqurin nu barsiiseeti kadhannee baranne afaan amaaraa dirqin nu barsiisanii keenya barachuu nu dhorkanii mana quraanatti bar kasaaniitiin nu barsiisaa turanii mi keenya barachuu nu dhorkaniiti kasaaniitiin nu qaraasisaa turanii miti maaliif akkatti kanaan malee oromoo fi sabaa sablammiin biyyattii keessa jirtu hundi waliin galle taasisuuf akka nuti kana malee waliin galle nu godhuudhaaf hay afaan qabdanii afaan keessaniin baradhaa hin hunjani afaan ittiin nu gabroomsuu barbaadanii ilaa baadiyyaa hundatti haa hu lee lu jecha haywoota keenya haadha teenya hunda kanafin masarata timirtiidhaan qaraasisaa turan baadiyyaa hundatti faanusaa fi lambaadhaan maaliif ittiin nu gabroomsuu maqaa barbaadaniif afaan keenya maas ittiin nama gabroomsuu barbaadullee baan heddummina keenyarra afaan federaalaa godhachuudhaaf nu qofa osoo ta'in namni biraa sabaa sablammiin biraalleen ta afaan keenya dubbattu jiraachuu danda'u qabdi jechuudha guraageen afaan keenya barachuu feetee haa barattu mana barnootaatti tigreen afaan keenya barachuu qabdi haa barattu mana barnootaatti manuma barnootaa hunda keessattuu afaan oromoo hogguu barame booda maalta afaan federaalaatta afaan egzaamarratti sabni hundi fudhatuta akkuma qixa amaaraa gatii qabaatee keenya kunis afaan federaalaa ta'e akka addunyaa tanarratti bakka dalagutti akka dalagu taasifama tarkaanfii takka biyya tana injifachuudhaaf afaan federaalaa godhuudhaaf fudhannee jechuudha tanaaf tiim dulloonni shaneedha oromoo akka isin hin ta'in isin bartee jirti dhimma oromoo irratti arraaboota aktiivistii sidaamaa taatanii jirtan aktiivistii oromooti miti xabaqaa sidaamaati isin
Tabaqa Geetaachoo Asaffaati isaanumaaf dalaga nuti Oromoon teenya ni dalaganna baga irmoo isin barre baga warra nu falmu ta'uu keessan nu sobuu barbaadu keessan isin irra dhaqqabne baga warra nu quuqamu fakkaachaa diina nu baay'isuu turuu keessan isin irra beeyne yaa warra afaan ingilizanyaatiin barreessee addunyaadhaaf facaasu yaa warra hogganaa Oromoodhaa ka addunyaa nutti jaalattu fokkisuudhaaf afaan jaraatiin barreessee addunyaa guutuudhaa gadhiisu baga diina keenya kafira fakkaatee nu hongeessuudhaaf hojjetu ta'uu keessan isin irra barree isin jalaa hafuun teenyu jechuudha ilaa maajiidhaatti maajiirratti naannoo Amaaraatti beekamee jira kunoo dhugaan akkanan nama harkaa baati naannoo Amaaraatti poolis koomishinartichi himee jira maal jeeni rakkoon naannoo Amaaraadhaa ta ilmaan Amaaraa walajjeesan ta'uu himee jira jechuudha maal taatan gaayaa tiim shane tiim ittaana tiim dulloota mee maal taatan ammaan tana tiimiin naftanyaadhaa tiimiin Oromoo keessaa dalaydu abinniif jarri kun abinniinis wal quba qabaachuu isaanii sodaan qabaatina ni dalaga gochi Geetaachoo Asaffaarraa maallaqa fudhatu Dr. Caammee wajjinis ni dalaga kaayoon isaanii biyya tana mootummaa cawumsaa jedhanii cabsanii abiyyi harkaa fuudhanii aangoo keessa waliin seenuudha hanga tanan harkannetti isaanii na dabatan hongeessuu Oromoodhaaf barbaadan tanan sirriitti Oromoon tiyya dammaquu qabnaa jechuudha tanaaf lafeerra qabsoon tun qabsoo dhaaba kamiin dhufee fi waboo kamiinuu dhufee miti qabsoo qeeroodhaan dhufte hoggansa qeerootii fi bilisummaa qeeroodhaan dhufte joolleetti laamshooytee jira eeguu danda'u qabna Oromoon dammaquu danda'u qabna warra mootummaa cawumsaa barbaadu kun adawwii Oromoodhaati diina Oromoodhaati warra ilmi Oromoodhaa Isaayaas Afeworqii gaafa abiyyiin Isaayaasii hojii araara'uum warri mormaa ture ittaana Habtee kana faadha tiima shanee kana maaliif morman Tigreen Isaayaas miidha abiyyiitu humna harkachaa deemaaf lolaa turan sirriitti hubachuu danda'u qabna jechuun waan jarri kun barbaadu lafee isaanii ta duubaa beeyna nuti akkatti isaan yaadan wahuma inni dalagu hundarratti wanni amma Nobel Prize kan harkanneef even Nobel Prize abiyyi fudhata jechuudhaaf afaan ingiliffaatiin barreessaniiti warra Nobel Prize tiif erganii jiran ittaana Habteetiif Tsaggaayee Araarsaadha tiimiin kun afaan ingilizanyaatiin waan Sidaama keessa deemu jiru ergan jechuun Nobel Prizetti hangan takka jarri ammeenya qaba tiim ittaana Habtee kun dalagaa jiran jechuun afaan ingiliz akka jirutti barreessanii bakka adda addaatti erganii eegas Facebook isaanii irra maxxansan maaliif hongeessuudhaaf badhaasni inni hirkatu kun daranuu Oromoo beeksisaa deema kan Oromoodhaa siifin qabsaa'aa jee hundi Oromoodhaa miti kan Oromoodhaa siifin quuqamu jira jee hundi Oromoo hojii isaatiin adda beek waan Oromoo irratti dantaa Oromoo irratti ni miidhama Oromoo kun waan Oromoodhaa qabee diinaan kan nama Oromoodhaa beekamaa addunyaan hundi dinqisiifatu akka xiqqaatuuf qabee maqaasaa waan ammeenyaan barreessee addunyaadhaaf hin ergu tana godhaa jiran jarri tana sirri beeku qabnaa jechuudha hattummaa jarri kun itti jiru tooftaatti jarri